mata dureen irraan tana laallu test receptor irraa kaana. Test receptor jechuun receptoroota dhandhammiidhaa. Kuskussee dhandhammiidhaa jaaniini the chemical receptor that generate nerve impulse result in the sense of taste is taste bud jaanii. Receptoroota keemikaalaa kan ergaa gara narbiitti ol dabarsee ergaan inni dabarse sun miira dhandhammiidhaa nama dhagayamsiiftu taste bud jaaniini kuskussee dhandhammiidhaa jechuudha. Akka namni kun waa dhandhamuudhaaf tan nama gargaarta. About 10,000 of these microscopic receptors are found on the structure of tongue. Receptoroonni ergaa dhandhammiidhaa kana gara sammuutti geessan kan arraba kana gubbaa jiran 10,000 oli. Maal jedhaman isaan bakki isaan itti argaman paapillaa jaaniini. Paapillaa kanarratti argaman receptoroonni miira dhandhammiidhaa kana fuudhan. And they also found this portion of other tissue in mouth and throat. Afaan kanaa fi akkasumas kokkee tana keessatti illee ni argama. Fakkeenyaaf yeroo waan hadhaawaa yeroo afaanin naqattee gadi sanis dhaga'amti. Wanni miira dhandhammiidhaa kana gara sammuudhaatti geessu taste bud jaaniini. Nerve impulse are generated by specialized cell in taste bud is called gustatory cell jaaniini. Ergaan narbiidhaa tuni seeliin isiin irraa kaatu gustatory cell jaaniini. Seelii dhandhammii dhageessiftu. Seeliin suni maal ofirraa qabdi? Receptoroota kana qabdi. Receptoroota miira dhandhammiidhaa kana gara sammuutti ergan. Maqaan seelii sanii gustatory cell jaaniini. They respond akkamitti dhandhammiin tun akkamitti dhagayamti? Yoo jenne they respond to dissolved chemical in saliva that pass tongue and mouth tissue. Keemikaalota kana gorora keessatti bulbulaniiti gorora keessatti jiisanii arrabaa fi akkasumas afaan kana keessa diban. Yeroonii fi wanni takka dhufte isii san tuyte ergaan isii gara sammuutti deemti. Sammuu dhayxeeti wanni ati dhandhamte tuni waan dhandhama kana qabaa jettee ergaan achii booda deebitee miirri dhandhammii sun san booda dhaga'ama. Only 4 kinds of taste sensationidha jira. Miirri dhandhammiidhaa afuriitu jira. Arraba kanarraa. Sweetii jira. Mi'aawa arraba kanarraa gara fuula duraa jira. Sooriidhaa jira. Soorii jechuun dhangaggaawaadha. Kuni eessatti argama? Cinaadhatti argama. Biitariidhaa jira hadhaawaa. Arraba irraa gara duubaatti argama. Inni biraa saltiidhaa jira. Kuraawaa akka ashaboodhaa. Soogidda faa yoo afaan keessa kaa'ate dhandhamni dhaga'amu sun saltii jedhama. Result from stimulation of taste bud. Miira kuskusee dhandhammii tanaatiitu mi'aawaadhaa fi dhangaggaawaa fi kuraawaadhaa fi akkasumas hadhaawaa kana isaan kanaa dhandhama. All other flavor result from taste bud and olfactory. Asirraa waan hubattu takkaa jira. Yeroo afaanii waa dhandhamtu fooliin isii funyaaniin si baati. Urgaan isii takka immoo yoo ajooytees. Receptoroonni kuni kuskussee dhandhammii sanii wajjin walitti hidhaadha. Olfactory receptorii foolii dhageessisu funyaan keessa jiruu fi taste budiin kuskusseen dhandhammii arraba keessa jirtu kuni walitti hidha. Kanaaf yeroo namni waan takka afaan kaayate fooliinsaa funyaaniin nama baati. In other words, myriad of tastes recognized are not taste alone, but taste plus odor. Amma namni tokko waa dhandhame wanni kun ni mi'ooti jechuudhaaf dhandhama arrabaa kana qofaanii miti foolii dabalateeti. Fakkeenyaaf for this reason namni tokko yoo diifaaf ni qabi. For this reason cold that interfere with stimulation of olfactory receptor. Qabbantii takka immoo diifaaf ni kani
funyaan kana keessatti akka fooliin nama hin dhagayamne kan nama dhoorku from the food in the mouth markedly dull sensation. Yeroo diifafni nama jiru wanni afaan kaa'atte sun fooliin isiin waan funyaan keessatti hin dhagayamneef dhandhamni arrabaa qoftiin addaan beekuu hin dandeenye. Dull sensation jaaniin waan isiin fakkaattu hin beektu. Ni mi'ooyti moo akkam jijjiirti jettee. Nerve impulses generated by stimulation of taste bud. Ergaan narviidhaa kanii kuskusee dhandhammii tanaan kakaatu ergaa miira dhandhammiidhaa kana gara sammuudhaa geessitu tuni travel primary through two cranial nerve. Cranial nerve lama keessa dabarti. Cranial nerve lakkoofsa torbaffaadhaa fi lakkoofsa saglaffaa karaa saniin baateeti eessa dhaqxi to end specialized taste area jaanii bakka waajjira dhandhammiidhaa jira sammuu tana keessa cerebral cortex keessa. Waajjira san dhaqxee wanni ati dhandhamte tun mi'ooytuudhaa ni hadhooyti ergaan deebiti. Karaan isin dabartuun cranial nerve lakkoofsa torbaffaa fi lakkoofsa saglaffaa keessaan dabarti. Waa'ee testiidhaa hangana qabattu si gayaa. Inni itti aanu smell receptor. Smell receptor jechuun receptoroota waan fooliidhaa dhagayu shurufkaa akka dhageessu. Chemical receptor responsible for sense of smell are keemikaalonni namni tokko foolii akka dhagayuuf nama gargaaran bakki isaan itti argaman eessa located small area of epithelial tissue in upper part of nasal cavity. Tissue gara keessaatiin tissue wal qunnamsiiftuu funyaan kana gara keessaatiin jirtu in the upper part of nasal cavity funyaan kanarraa gara gubbaa jirti. Keemikaalli foolii dhageessisu sun. The location of olfactory receptor is somewhat hidden. Bakki receptorri foolii dhandhammii fuudhu suni funyaanirraa gara gubbaa jira jenne malee dhokataadha. And we are often forced to forcefully sniff air to deliciate odor. Kanaaf namni yeroo waa fuunfatu foolii dhaga'uudhaaf akkam jaa ji'eeti sirriitti funyaan kana qilleensatti ol naqa. Waan hamma tokko dhokataa tahee fi qilleensa humnaan itti ol fudhachuu san barbaada. Each olfactory cell has number of specialized cilia. Seeliin miira fooliidhaa dhageessu tuni seelii siiliyaa jedhamtu qabdi. Specialized cilia jechuun siiliyaa bifa addaa. Seelii bifa addaa tani foolii garagaraa qofa dhageessu. That sense different chemical. Keemikaalota garagaraatiitu isiisan sochoosu. Warreen kaan waan urgaawaa akka kaasa. Kaan ammoo foolii raawaadhaa sochoosuu danda'a. And the cause cell to respond by generating nerve impulse. San booda yeroo ergaan sammuu irraatti dhuftees warreen isiisan kaka'u warreen kaka'u suni seeliin suni siiliyaa qabdi. To be detected by olfactory receptor. Fooliin tun akkamitti dhagayamti yoo jenne. Receptoroonni foolii fuudhu kuni waan san arguudhaaf chemical must be dissolved in watery mucus. Funyaan kana keessa jiidhee jiru san keessatti keemikaalli kun bulbulameeti eegachi keessatti jiidhee booda olfactory receptorri kun achi booda arga. Eega isin jiitee booda achi keessatti. San booda gara sammuudhaa erga. Although olfactory receptor are extremely sensitive. Receptorri fooliidhaa kun hedduu hakaadha, hedduu dammaqaadha. That is stimulate even very slight odor. Fooliin xiqqoolleen kakaasuu dandeessi. Wanni shurufkaa xiqqishoo qabaalleen ni dhagayamti salphatti. Hedduu hakaadha garuu they are also easily fatigued. Dafee daddabaan maas. Kana jechuun foolii takka yeroonii fi jalqabaa daftee sirduufti. Yoo bira teesse garuu dhagahuu dhiifta jechuudha. Waan dafee dadhabuu receptor. The fact that explain dhugaan kana si mirkaneessitu maali?
Why odor that are at first very noticeable. Foolii yeroo jalqabaa san hedduu isa dhaga'amtu no sense at all after short time. Yeroo muraasa booda isa dhaga'amuu dhiifti. Wal barteeni jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni waan foolii qabaa keessa hojjechaa oolan foolii san hanga nama kaanii hin dhagayan. Receptor isaanii baree jira. After olfactory cell are stimulated, eega seeliin foolii fuutu suni kakaatee booda by odor causing chemicalidhaan. The nerve impulses travel through olfactory nerve. Ergaan narviidhaa suni narvii foolii fuutu karaa qabdi. Karaa san irra deema. Karaa san irra deemeeti bakki inni dhaqu eessa? Karaan bakki inni dhaqu thalamic and olfactory centeridha dhaqa. Thalamasiidhaa fi jiddugala fooliidhaa sammuu keessa jiru. San keessa dhaqeeti interpreta fooliin sun. Fooliin sun hiikkaan itti kennamti. Wanni sun ni urgoyti, hin urgoytu, ni ajoyti. Hiikkaa sammuudhaa itti kenna malee qaamni miiraa kun hiikkaa itti kennuu hin danda'u. Dalagaansaa narvii impulsii kana geessudha. The pathway taken by olfactory nerve impulses bakki ergaan narviidhaa kun fudhatamtee dhaytu. Where these impulses are interpreted, bakki ergaan sun eega dhayte hiikkaan itti kennamtu suni closely associated with area of brain important in memory and emotion. Sammuu keessaa bakka itti waa yaadatanii fi bakka miirri namaatti dhagayamu bakka san cinaa jirti. Kanaaf namni yoo foolii urgoytu yeroo arge wanni qaamni namaa kaka'uuf tanaaf. Waan hin taaneef yeroo arge garuu qaamni namaa wanni of duuba deebi'uuf eeriyaa sammuu keessaa bakka miirritti dhagayamuu fi bakki fooliin tuni hiikkaan itti kennamtu wal cinaa jira. Akkasumas bakka miimoorii tana cinaa wanni jirtuuf foolii guyyaa tokko agarte yeroo lammaffaa si deebite fooliin tun foolii saniiti jetta. Ijaan arguu baattus. For this reason, sababa kanaaf we may retain vivid and long lasting memory. Kanaaf yeroo dheertuudhaaf foolii waan sanii waan akkanaati jennee sammuu keessatti seef goonee wanni nu keessa teessuuf kanaaf yeroo dheertuudhaaf. Temporal reduction of sensitivity to smell is yeroo hanga murtaa'e foolii dhagahuu dadhabuun funyaan namaa suufuu dadhabuun result from cold and other nasal infection. Qabbanaa fi takkaa diifafaa fi dhukkuboota funyaanii kan biraatiin dandeettiin namni tokko waa suufuudha irrata. Progressive reductioniin ammoo hedduu namni fooliin dhageenye eenyurratti mul'atu. Often seen in smoker. Namoota warreen sigaaraa aarsan, warreen aara keessa hojjetan. Because damaging effect pollutant in tobacco smoke. Miidhaa irra gahuutu jira. Smell receptora sanirra sababa aara saniitiif. Sababa kanaaf namni kun hedduu waa dhagahuu dadhaba. In olfaction, as with all special senses, foolii waa suufuu kanarratti dabalataan qaamni miiraa ka addaa huni lakka umriin namaa guddachaa deemtuun structural degenerationiin dhufa. Caasaan isaa kuni haphachaa dhufa, wal gadhiisaa dhufa, laaffachaa waan deemuuf reduced function waa dhagahullee dadhaba. Namni yoo lakka dulloomaa deemuun foolii tana adda baasuu dadhaba. Sagaraa fa'aa lafaa fuudhee kun maali jaa? It is no wonder that many older adults become isolated and depressed when they contact with outside. Boodarra namni yeroo manguddoomaa deemee naannawa jiru sanillee hubachuu dadhaba. Foolii naannawa isaa jirtullee. Asirraa wanni sii galuu qabu karaa isiin irra deemtu beekuu qabda. Receptorri kuni keessaa kani ismeeliidhaa kuni ka fooliidhaa kuni
dafee kahaa, dafee dadhaba. Waa'ee nervous systemiidhaa finnee jirra. Mata dureen boqonnaan haaraan itti aantu introduction to endocrine system kan jedhu. Endocrine system jechuun sirna dhannachootaa jechuudha. Endocrine systemiin kun maali? Maaltu keessa jira? Faayidaan isaanii maali? Waan jiru bal'inaan ilaalla. Endocrine system is second great controlling system of body. Sirnoota qaama namaa guutuu kan hoogganan keessaa tokkoffaan sirna narviidhaati. Lammaffaan ammoo endocrine systemidha. Dhannachoota. Along with nervous system, sirna narviitii wajjin it act to coordinate and direct activity of body cell. Hojiilee seelii qaamaa keessatti gaggeeffamtu kana qindeessuudhaa fi qajeelchuu waliin hojjeta narviidhaan wajjin. Wanni inni fayyadamee hojjetu nervous systemiin neuronii takka immoo narvii fayyadama yoo jenne it work by means of chemical messenger hormoonii jedhamu. Ergaan keemikaalaa inni kun fayyadamu, sirni kun fayyadamu hormoonota. Hormoonii xannacha gadhiisu. Gland of body are composed predominantly epithelial tissue which secrete hormone. Xannachoonni qaama keessa jiran kuni tishuu waa maddisiisuu dandeessu of keessaa qaban. Epithelial tissue jedhanii. Tishuun tuni tishuu waa maddisiisuu dandeessu. Xannachi tishuu kanarraa tolfama. Xannachoonni qaama keessa jiran kun hundi endocrine system jalatti hammatamu. Comparison feature of endocrine system and nervous system yoo waliin madaalchifnee ilaalle sirni narviitii fi sirni xannachootaa kun wal fakkeenyi isaanii maali? Adda addummaan isaanii. Overall functioning hojiin isaanii ta waliigalaa endocrine fi nervous systemiin hojiin isaanii maintain homeostasis. Qaama kana madaala isaanii eegu, baalaansii godhu hojii qaamaa ta'a. Control bakki isaan to'atan eessa? Endocrine systemiin bakki to'atu virtually all tissue. Tishuulee qaama keessa jirtu tan hunda to'ata. Nervous systemiin garuu sirni narviidhaaf wanni inni to'atu waa lama. Muscle and glandular tissue. Maashaadhaa fi tishuulee xannachaati. Effector seeliin bakki isaan irratti hojjetanoo. Bakki isaan irratti hojjetan endocrine target seelii qabdi. Seelii xiyyeeffannaadhaan irratti hojjettuu qabdi. Qaama kana guutuu keessaa bakka dhayxeerra hojjechuu deemtu san dhayti. Target seelii. Nervous systemiin ammoo muscle and glandular cell only dha. Maashaadhaa fi xannachoota qofa keessatti hojjeta. Sirni narviidhaa. Ergaan isaanii hoo eenyu? Chemical messengeriin isaanii. Chemical messengeriin kan endocrineidhaa hormooniidha jedhama. Hormoonii xannachi maddisiisu. Nervous systemiin ammoo neurotransmitter kan isaan ergatan. Neurotransmitter jechuun waan ergaa narviidhaa tana daddabarsu jechuudha. Eessa keessaa madda? Secreted by hormooniin bakka irraa maddu glandular epithelial cellidha. Seelii xannacha keessatti argamtu. Tawaa maddisiiftu. Santu maddisiisa. Neurotransmitter immoo bakka irraa maddu neuronii keessaa madda. Neuronii irraa madda fageenyi isaan deeman yoo ilaalle. Distance traveling hangi fageenyi isaan deeman endocrine long way deema. Karaa dheeraa deema. Maaliif? By way of circulating dhiiga keessa makameeti dhiigaa wajjin qaama kana keessa naannawaa waan ta'eef. Nervous systemiin ammoo karaan inni deemu shortidha. Karaa gabaabaa deema. Karaarra deemu waan qabuuf dhiiga keessatti hin dabalamu. Across microscopic waan ta'eef. Seelii irra deemu qaba. Karaa irra deemu qaba. Speed and action duration yoo ilaalle saffisa inni ittiin deemuu fi turtii bakka dhaqee dalagu san turtii hanga inni irra turu yoo ilaalle endocriniin is slow to appear.
hojii hojjechuudhaaf suuta deema garuu takka bakka sanitti hojjechuu eegallaan ni to'a. Dafee hin badu. Nervous systemiin ammoo dafee hojii hojjetaa dafee bada. Fast speedii qaba. Dureeshiniin isaa short liividha. Yeroo gabaabaa keessatti hojii dhiisa. Types of gland ilaalame gosoota xannachaa. Xannachoonni bakka lamatti adda bahan. There are two types of gland. Xannachoota ujummoo qabeeyyiidhaa fi xannachoota ujummoo maleeyyii jenneeti. Endocrine glandiidhaa fi exocrine gland jennee bakka lamatti adda bahan. Xannachoota kana. Endocrine kan jennuuni it is secretion half intracellular. Waan maddisiisu ujummoo ittiin baasuun qabu. Endoon waan maddisiisu dhiiguma keessa galla. Dhiiguma keessatti dabaleeti dhiigaa wajjin bakka deemuu barbaadu san dhaqa. Exocriniin ammoo it is secretion half extracellular effect. Karaa ittiin baatu qabu. Fakkeenyaaf xannachoonni exocrine kan jennuuni kanneen akka xannacha hoorukaa fa'a, xannacha hancufaa fa'a. Karaa ittiin bahu kan qabu kana. Endocriniin ammoo hormoonii maddisiisan kan dhiigumaa wajjin deemee bakka silaa hojjechuu deemu saniin dhaqu endocrine jaaniin. Endocrine system is sirni xannachootaa kuni collection of gland whose function is to regulate multiple organs within body. Waliqabama xannachootaa kan qaamni kuni akka to'atamu gargaaru kanaan endocrine system jedhama. Sirna xannachootaa jechuudha. Xannachoota qaama namaa kana keessa jiru. Maali dalagaan xannachoota kanaa? To meet growth and reproductive need of organism. Guddinaa fi wal hormaata qaama kanaaf barbaachisu akka qaamni kun dalagu. Respond to fluctuation within internal environment. Jijjiirama qaama kana keessatti mudate saniif deebisaa kennuudha. Dhugaa qaama kana keessaa waa jijjiiraman saniif deebisaa kennu. Including various types of stress. Cinqii garaagaraa dabalatee. Fakkeenyaaf yoonii fi dhawamee qaamni sun ni rakkata ni cinqama bakkee dhawamte sun. Isa sanii deebisaa kennuudhaa jecha xannachi kun waa maddisiisa. Takkaa sammuun hedduu cinqame. Sanii jecha xannachi deebisaa kennuudhaa jecha madda. Akka waliigalaatti dalagaan isaa regulate godhuudha. Qaama kana to'achuudha, tasgabbeessuudha. Hormoonii jechuun maali? Hormoonii jechuun chemical messenger of endocrine systemidha. Ergaa keemikaalaa kana sirni kun itti fayyadamuutu hormoonii jedhama. Sirni xannachootaa kun ergaan keemikaalaa kan inni itti fayyadamu hormoonii jedhaniin. Which are released directly into bloodstream. Kallattiidhaan bakka san irraa maddeeti dhiiga keessatti dabalamee dhiigaan baadhatamee carried to tissue that they affect. Bakka irra hojjechuu deemu san bira dhaqqaba. Tishuun inni kiyyeeffatee bira deemu sun target tissue jedhaniin. Target tissue jechuun tishuu hormooniin suni ergaa bira geessuudhaa deemu. Kan irratti hojjechuu deemu saniin target tissue jedhama. All hormones are extremely potent. Hormooniin qaama namaa keessaa maddu kun hundi isaatuu humna qaba. Garmalee humna qaba. Kana jechuun that is they are effective in very small quantity. Hammi isaanii illee xiqqaa taatu bu'aan isaan buusan guddaadha jechuudha. Hormooniin kun humna qaba. Hormones chemically fall into two categories. Hormoonii kana keemikaala isaan of keessaa qaban irratti yoo hundoofne bakka gurguddaa lamatti adda baafna hormoonota kana. Warreen pirootiinii ta'anii fi warreen isteeroidii ta'an jennee bakka lama baafna. All hormones except those of adrenal cortex and the sex gland are protein. Bakka kana sirri qalbeeffadhu. Hormooniin hundinuu
hormoonii lama malee. Hormoonii xannacha adreenaalii irraa madduu fi adreenaal koorteksiin kalee irraa madduu fi seeksi gilaandii malee xannacha hormaataa malee hundi isaaniitu pirootiina. Hormooniin qaama namaa keessa jiru. Isaan kun lamaanuu istiirooyidii akkana qabachuu dandeenya salphiftee. Hormooniin hundi pirootiinii lama malee. Warreen hormoonii adreenaal koorteksiidhaa fi seeksi gilaandii maddisiiftu. Istiirooyidiin hormoon diraayivdi firoom lipid. Hormoonii coomarraa dhufu, lipidii irraa dhufu jechuun kafaatii irraa uumamu. Produced by adrenal cortex and the sex gland. Kalee keessaa fi xannacha hormaataa irraa madda. Sex glandiin warreen dhiiraatiif testikiliidha jedhaan kan jennuuni. Warreen dubartootaatiif ammoo ovaariidha. The blood reach all cell of body but only certain respond to specific hormone. Asirratti wanni ati hubachuu qabdu reefu maal jenni? Hormooniin kun yeroo maddee dhiiga keessatti dabalama jiru. Dhiigni kun qaama kana guutuu keessa naannawaa akkamitti tishuun tuun dhiibbaa irratti hin finne? Hormooniin kun tishuu taan irratti akkamitti dhiibbaa hin finne? Jennaanii seelii muraasa qofaatiitu hormoonii saniif deebisaa kenna. Yeroo bakka san irraa waa godhuu barbaade hormoonii sanii gad lakkifama. Tishuun tuun hin dubbattu san qofaatiitu jalaa deebisaa kenna. Only cell that have receptor for given hormone will respond. Seelii hormoonii saniif receptara qabdu qofaatiitu bakkatti fudhattu qabdu qofaatiitu deebisaa kenna. This cell is what we call target tissue isiin jenneen sun. Tishuu hormooniin sun itti ergamee dhaqu jiru sun yeroo inni dhaqe ni simatti. Bakkatti simattu qabdi. Seeliin hormoonii kana bakkatti simattu qabdu tuni target tissue jenna. Isiisan qofaatiitu hormoonii jalaa dubbata malee warreen kun hin dubbatan. Endocrine gland and their hormoonii haalaan lume. Xannachoota endokiriinii jedhamanii fi hormoonota isaan maddisiisan haalaan lume. Endocrine system consists gland that secrete hormone. Sirni xannachootaa kuni xannacha hormoonii maddisiisuu qaba. Most endocrine glands like exocrine gland made up of epithelial tissue. Akkuma xannacha ujummoo ifii qabuu sanitti akka xannachoota exocrineidha. Kanneen akka xannachaan cufaafaa ka jenneen sanitti epithelial tissue irraa tolfama. Tissue waa maddisiiftu. Tishuun epithelialii ni jirti jechuun wahii maddisiifti jechuudha. Although they have no duct. Garuu endokiriiniidhaa fi exocrine wanni garagara godhu endokiriiniin no ductidha. Ujummoon qaban waan maddisiisan san karattiin ofirraa baasan hin qaban. Maal fayyadamanii? They have extensive blood vessel network. Hiddoota dhiigaatiitu heddumminaan bakka san dhufu. Bakka xannachoota sanii. Xannachoota ujummoo hin qabne san. Hidduma dhiigaa kana fayyadaman. Endocrine glandii kana cinatti pancreas and sex glands have other non-endocrine function as well. Warreen akka xannachaatti gargaaranii fi dalagaa biraa warreen dalaganii jira qaama kana keessa. Warreen akka rajiijjii faan rajiijjii yoo fudhanne akkasumas sex glandii faa yoo fudhanne hormone secretion is one of the main functions tahee hormoonii maddisiisuu cinatti waan biraa kan hojjetanii jira. Fakkeenyaaf rajiijjiin hormoonii maddisiifti. Akkuma hormoonii maddisiiftu akkasumas enzaayimoota maddisiifti. Sex gland illeen hormoonii maddisiisa. Waan biraatis ni dalaga. They have non-endocrine functioning qaban jechuudha isaan kun. Gland of endocrine system xannachoota endokiriiniidhaa kan jennuun eenyu?
Xannachoonni indookirinidhaa tokko pitutariidha. Pitutariin isa sammuu keessatti argamu. Taayiroid gilaandiidha. Isa morma keessatti argamu. Paaraataayiroidiidha. Isa cinaa taayiroidii irratti argama. Paaraataayiroidii jechuun taayiroidii kana gubbaa irratti argama. Cinaa irratti qarqara isaa irratti. Adreenaal gilaandii xannacha adreenaalii kakalee gubbatti argamu. Piiniyaal gilaandii. Piiniyaal gilaandiin sammuu tana walakkatti argama. Taayimas gilaandii. Taayimasiin qoma tana irratti argama. Paankiriisiin rajijiin garaa keessa jirti. And gonaad. Gonaadiin seksi gilaandii kan jenneen dhiirummaa tajaajilin sana. Ovaariidhaa fi teestiidhaan gonaad jedhan. Warreen dubartootaatiif ovaarii jenna. Bakka killeen itti qophaa'utu sana. Warra dhiiraatiif ammoo teestii jenna. Xannachoonni indookirin siistamiidhaa pitutarii gilaandiin arma jira. Piiniyaal gilaandiin ammoo walakkaa sammuu tana jira. Taayiroidiin morma kanarra jira. Paaraataayiroidiin akka tuqa kanatti bitaa fi mirgaan xannacha taayiroidii kanarra jira. Adreenaal gilaandiin kalee gubbaarra jira. Paankiriisiin walakkaa garaa kanata jira. Gonaadii inni jenneen isaan kana lamaani. Warreen dubartootaatiif ovaariidha. Gadaamii isaarra jirti. Warreen dhiiraatiif ammoo teestikiliidha. Jedhaan isin jennuun sana. In addition to dedicated endocrine glands, akkasuma xannachoota indookirinii kana dabalatee orgaanota biraatiitu jira. Orgaanota biraa indookirin seelii warreen of keessaa qaban. Seelii waa maddisiiftu. Garuu kan xannachi keessa hin jirre seelii waa maddisiiftu warreen qabanii jira. Whose primary function is not endocrine. Kan hojiin isaanii bu'uuraa akka xannacha kanaatti waa maddisiisuu hin tahin garuu waa maddisiiftu. This is include cell within the heart. Seeliileen akkasii sun seelii eessa fa'aa jirtu? Seelii onnee keessa jirtu. Tani atrial natriuretic peptide maddisiiftu. Seelii onnee tana keessa jirtu jira tawaa maddisiiftu. Atrial natriuretic peptide jaaniin waan isin maddisiiftu sana. Akkasumas seelii waa maddisiiftu tabiraa liver seeliidha. Seelii tiruu keessa jirtu. Isin tiruu keessa jirtu suni produce insulin like growth factor type waan maddisiifti. Waan insulinii fakkaatu. Insulinii silaa rajijii keessaa madda. Waan akka insulinii rajijii keessaa maddu fakkaatu san maddisiifti. Seeliin tiruu keessa jirti. Kabiraa cell within the kidney. Seelii kalee keessa jirtu jira. Tani produce erythropoietin. Waan erythropoietin jedhamu maddisiifti. Erythropoietiniin kun dalagaan isaa seeliin dhiigaa akka oomishamtu kakaasu. Kabiraa numera seeliidhaa jira garaacha kana keessa. That produce gastrointestinal hormone. Ani hormoonota garaacha kana keessa maddisiiftu. Maal jenne xannachoota indookirinii kana cinatti warreen seelii waa maddisiiftuutu jira. Seelii kan xannachi keessa hin jirre ofiif waa maddisiiftu. Dalagaansii akka xannacha saniitti waa maddisiisuudhaan dalagaansii waa biraati. Garuu hojii xannacha sanii ni gargaarti. Fakkeenyaaf seelii onnee keessa jirtu. Atrial natriuretic peptide maddisiiftu. Liverii keessa jirtu tiruu keessa. Tani growth factor type waan insulinii fakkaattu maddisiiftu. Akkasumas seelii kalee keessa jirtu ta'e erythropoietin maddisiiftu. Akkasumas seelii garaacha keessa jirtu which produce gastrointestinal hormoonii garaachaa ta maddisiiftu. Xannachoota kana keessaa pitutarii haa ilaallu. Pituitary gland is known as hypothesis jedhaniin maqaa isaa kabira. And called master gland is ni jedhani. Hypothesis jechuunis master gland jechuunis tokkuma maqaa xannacha pitutariidhaati. Xannachi pitutariidhaa kuni approximately size isaa
seentimeetira takka tuqaa lamarraa hanga takka tuqaa shaniiti. Saayiziin isaa guddinni isaa. Ulfaatinni isaa weeyitiin isaa 0.5 giraama. Giraama duwwaa tuqaa shani. Bakki inni jiru eessa? Located on the ventral surface of brain. Ventral surface gara duubaatiin jira. Sammuu tana gara duubaatiin. Resting within dhooqa keessa jiruu jira. Seellaa tursikaa jedhaniin waan akka kiishaa keessa jira inni kun. Kiishaa xannacha kana baadhatee taa'uun. Of sphenoid bone. Lafee sphenoidiidhaa ta'a. Tani gaafa skeletal system ilaalu. Baranne san bakka san irra jira. Hanging from inferior surface of hypothalamus. Bakki inni irraa garrarra'ee jiru. Wanni inni itti hidhamee jiru kan inni irraa garrarra'u hypothalamus irraa garrarraa infundibulum jedhaniin kiisha san. Kiisha san infundibulum jedhaniin dhooqa lafee keessaa bakki inni taa'u seellaa tursikaa jedhaniin stem like stack jechuun waan akka kiisha lama walirratti hidhamee it has two separate division qaba. Bakka lamatti adda baha inni kun xannachi pituitariidhaa kun. Anterior pituitariidhaa fi posterior pituitarii jedhanii isa gara fuula duraa aanuu fi isa gara boodaa aanuu jedhanii bakka lamatti kiishina sun adda baasa. Anterior pituitariin isa gara fuula duraa kanaan jiru. Posterioriin ammoo isa gara duubaa kanaan jiru. Hidhaa qaba. Waan rarra'ee jiru fakkaata. Waan reefu laalle keessaa xannachoonni bakka jiran maamaarii gilaandii jira kaa harmaa kaan nama maddisiisu. Uterus smooth muscleidhaa jira. Kan maashaan gadaameessaa kun akka qottoonfatu godhu. Kana dalagaa isaanii irratti waliin laalla. Anterior pituitary kanarraa kaanii ilaallu. Pituitary bakka lama baafne xannachi kun. Isa gara fuula duraatiin jiruu fi gara duubaan jiru. Anterior pituitary kana maqaan isaa kan biraa adenohypophysis jedhanii. Adenohypophysis jechuun xannacha pituitary isa gara fuula duraatiin jiru. It has no nerve connection to hypothalamus. Narvii hypothalamusidhaan wajjin wal quunnamsiiftu hin qabu garuu but it is connected to it by complex blood vessel. Hidda dhiigaa kan wal quunnamsiisuu jira hypothalamusidhaan wajjin. Maal jedhaniini marsaa hidda dhiigaa ta'an hypothalamusidhaa fi pituitary kana wal quunnamsiiftu hypothalamo hypophyseal portal system jedhaniini. Karaa hypothalamusidhaa fi xannacha pituitaryidhaa kana anteriorii kana wal quunnamsiisu. Karaa san keessa maaltu deema? Which transport hypothalamic regulating hormone to the gland cell of adenohypophysis. Hormoonii hypothalamus irraa kaatee xannacha pituitaryidhaa kana isa gara fuula duraatiin jiru kana to'attu karaan isin keessa dabartu hypothalamo hypophyseal portal system jedhaniini karaa kana. Anterior lobes pituitariin inni gara fuula duraatiin jiru kuni basically secretes hormone. Bakka kana sirri qalbiifadhu hormoonii jaha maddisiisa. Anterior pituitariin hormoonii jahatu pituitarii gara fuula duraa kanarraa madda. Hormone of anterior lobe keessaa inni jalqabaa growth hormooniidha. Growth hormone jechuun hormoonii guddinaati. Stimulate growth of bone and muscle. Guddina lafeedhaatii fi kamaashaa kana si'eessa. By accelerating amino acid transport into the cell. Amino acidiin gara seeliitti akka deemu, gara seeliitti akka jijjiiramu godhuudhaan. Amino acidiin waan pirootiinii kun irraa tolfamu, foon namaa waan irraa tolfamu. Growth hormooniin dalagaan isaa hormoonii guddinaati akka namni kun guddatu godhu. Eessarraa madda? Anterior pituitary irraa madda. Hormoonii jahan madda jenne tokko kanaa qabi. Also known as somatotropin jedhaniini
hormoonii guddinaa sana. Somaatotiroopiin jechuun qaama kana kan guddisu jechuudha. Inni lammaffaadhaa TSH dha. Thyroid Stimulating Hormoonidha. Hormoonii dhannacha thyroididha akka kaasu. Pituitarii gara fuula duraa kanarraa madda. Which stimulate thyroid gland. Thyroid stimulating hormooniin hormoonii dhannacha thyroididha kana si'eessu kakaasu. Inni sadaffaadha follicle stimulating hormoonidha. Follicle stimulating hormooniin dalagaansaa oovaadhaa fi ispaarmiin akka oomishamtu godhuudha. Oovaani killeen hanqaaquun oovaarii keessatti akka oomishamtu. Killeen sun akka qophooytu. Dhiira keessatti immoo ispaarmiin akka oomishamtu. Kanaatiitu kakaasa. Follicle stimulating hormoon jedhaniin. Eessarraa madda? Anterior pituitary irraa madda. Hormooniin biraa luteinizing hormoon jedhaniin. Luteinizing hormooniin dalagaansaa stimulate testosterone production. Male. Dhiira keessatti testosteroniin hormooniin jedhamu akka oomishamu godha. And promote maturation of ovarian follicle to secrete estrogen. Hormoonii dhiira keessatti testosteroniin akka oomishamu, dubartii keessatti estroogeniin akka oomishamu godhu. Testosteroniin yeroo qophaa'e warreen dhiiraatiif dalagaa biraa qaba. Warreen dubartiitiif estroogeniin yerooniif oomishame responsible for ovulation and the formation of corpus luteum. Marsaan hanqaaquun kun bilchaattee achi keessaa akka baatu, marsaan laguutuun akka dhuftu dalagaa estroogeniidha. Corpus luteumiin akka qophaa'u. Corpus luteum jechuun isa mana booda isiin irra ciibtu. Hormooniin jaha maddisiisa jennee anterior pituitariin. Tokkoffaan growth hormooniidha jenna. Lammaffaa thyroid stimulating hormooniidha. Sadaffaan follicle stimulatingidha. Sadaffaa luteinize jenna. Inni shanaffaadhaa adrenocorticotropic hormooniidha. Adrenocorticotropic hormooniin dalagaansaa adrenal cortexii kaleedha. Kalee tana si'eessuudha. Adrenal cortexii dhannacha adrenaalii kana si'eessuudha. Adrenocorticotropic hormoon jedhaniin. Inni jahaffaadhaa prolactin. Prolactiniin dubartii harma hoosiftuuf aannan akka maddu kan godhu. Stimulate milk secretion in breast of lactating mother. Aannan akka maddan kakaasuudha. Dalagaan prolactiniidha. Hormooniidha kuni. Eessarraa madda? Dhannacha pituitariidhaa gara fuula duraarraa madda. Posterior pituitary maal jedhaniin maqaa isaa kan biraa? Neurohypophysis jedhaniin. Kan fuula duraatiin adeenoo jenni. Kan ammoo neuroo jedhaniin. Posterior pituitariin kuni adda addummaan anterioriidhaan wajjin qabu release hormone made by hypothalamus. Hormoonii hypothalamasiidhaan qophooyte gallakkisa inni kun. Isa hypothalamasii keessa qophaa'e gallakkisa. Nerve fibers arise from cell body in hypothalamus in the posterior lobe bundle. Nerviidhaatiitu wal qunnamsiisa posterior pituitary kanaa fi hypothalamasii jidduu karaa nerviin ittiin wal qunnamtu jira. Garuu anterioriin karaa nerviin ittiin wal qunnamtu hin qabu jenni. Hidda dhiigaatiitu wal qunnamsiisa malee. Karaa nerviin keessa deemtu kana ammoo maal jennaani? Kan posterior pituitaryidhaa kana hypothalamo-hypophyseal tract jennaani. Hypothalamo-hypophyseal tract. Karaa hypothalamasii irraa kaasee posterior pituitary kana dhaqqabsiisu. Posterior pituitariin faayidaan isaa maali? Gabaabsitee yoo beekuu feete it serves storage and release site for
antidiuretic hormone and oxytocin. Bakka kuusaa hormoonii lamaati. Hormoonii kam? Hormoonii antidiuretic hormone jedhan. Antidiuretic hormooniin hormoonii akka namni fincaanaan oolle akka bishaan qaama keessaa hin dhumne hormoonii to'atu. Hormooniin kun bakki inni itti kuufamuu fi bakki inni irraa gad lakkifamu posterior pituitary'dha. Tokkoffaan kan. Hormooniin lammaffaadhaa oxytocin. Oxytociniin dalagaan isaa dubartiin harma hoosiftu aannan akka gad lakkisuu fi gadaamii isaan yeroonii fi daa'imni keessaa bahu jiru akka kottoonfatu yeroo ciniinsuudha gargaaru. Posterior pituitary'n itti sarbisaa storage and release site'dha. Bakka inni kun itti kuufamuu fi bakka irraa gad lakkifamu. Which is controlled by nervous stimulation. Inni kun gad lakkifamuudhaaf kuufamuudhaaf narviidhaan kaka'uu qaba. Ajaja narviidhaa hordofa. Yeroonii fi qaama keessaa wanni sun irratti narviin yeroo ajajjee gad lakkisa. Function of hormone of anterior pituitary. Hormooniin posterior pituitary irraa maddu kun dalagaan isaa maali? Tokko antidiuretic hormooniin faayidaan isaa prevent large volume of urine formation. Hedduu fincaan kun akkan oomishamne dhorku. Hereby helping body conserve water. Karaa kanaanii qaamni bishaan akka qusatu taasisa. Oxytociniin ammoo cause milk ejection from lactating mother. Haadha hoosiftuu keessaa aannan akka bahu. Akka cobu. Also stimulate contraction of uterine muscle during childbirth. Akkasumas gadaamii isaan akka kottoonfatu maashaan gadaamii isaa yeroonii fi ciniinsuudhaa san maashaan gadaamii isaa akka kottoonfatu godhuudha. Hormooniidhaa fi bakka inni irraa madduu fi taargeetii bakka inni dhaqu faayidaa isaa waliin ilaalla. Growth hormoonii yoo ilaalle. Growth hormoonii maqaan isaa kan biraa somaatotropiin hormoon jenneen hormoonii guddinaati. Bakki inni irraa maddu eessa irraa madda? Anterior pituitary irraa madda. Adrenal hypophysis. Bakki inni dhaqu qaama kana keessaa eessa? Taargeetiin isaa jeneraalii qaama guutuu dhaqa. Bakki guddina hin barbaanne hin jirtu. Principal function isaa hojiin isaa ijoon promote growth'dha. Guddina kana dagaagsuudha. By stimulating protein anabolism and fat mobilization. Proteiniin kuni akka ijaaramu godhuudha. Faatiin akka bakka sanitti deemu godhuudha. Hormooniin biraa prolactinidha. Prolactiniin lactogenic jaaniini qaama keessaa bakka inni irra dalagu mammary glandidha. Xannachaa harmaa keessa. Faayidaan isaa promote milk secretionidha. Aannan akka maddan godhuudha. Aannan akka maddan godhuudha. Hormooniin biraa thyroid stimulatingidha. Thyroid stimulating hormoonii xannacha thyroididhaa kakaasu jechuudha. Targeetiin isaa thyroid glandidha. Stimulate development and secretion in thyroid gland. Guddinaa fi madda xannacha thyroidii keessaa baatu isa kana ajaja. Isaatti to'ata. Hormooniin biraa adrenocorticotropic hormoonidha. Adrenocorticotropic hormooniin bakki inni irratti hojjetu adrenal cortexidha kalee keessa. Maali faayidaan isaa? Promote development and secretion in adrenal cortex. Kalee tana keessaa wanni silaa maddu akka madditu godhuudha. Inni biraa follicular stimulatingidha. Follicular stimulating hormooniin gonad gland irratti hojjeta jenna. Gonad glandiin warreen dubartootaatiif development for ovarian follicle. Ovariin akka killee qopheessitu. Stimulating estrogen secretion. Estrogeniin akka maddu. Warra dhiiraatiif hoo
promote development of testes. Cidhaan akka guddatan godhu. Stimulate sperm production. Spermiin sanyiin kormaa akka oomishamtu godhu. Inni biraa luteinizing hormooniidhaa fi follicular stimulatingin bakki isaan irratti hojjetan gonaadii irratti. Melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormooniin hormoonii halluun qaamaa tuni akka oomishamtu godhu. Iskiin irratti hojjeta. Dalagaan isaa qaamni kuni akka halluu qabaatu. Melanocyte jechuun halluu ka oomishu. Asirratti sexual characteristicii amaloota saallammeessuudhaa hormooniin to'atu hormoonii gonad glandii jennuun kana. Kana gaafa reproductive keessadha inni bal'inaan laallaa. Antidiuretic hormoonii yoo laalle kuni bakka inni irraa maddu neurohypophysisidha. Pituitarii gara duubaa irraa madda. Bakki inni irratti dalagu kalee irratti, kidney irratti. Dalagaan isaa promote water retention by kidney tool. Fincaan bishaan akka alatti hin baane ittisuudha. Antidiuretic hormooniin akka namni fincaanaan oolle dhoorgu. Oxytociniin xannacha pituitarii gara duubaa irraa madda. Bakki inni irratti dalagu uterasiidha. Uterasii irratti maal godha? Gadaamee isaa irratti stimulate uterine contractionidha. Gadaamee isaan akka qottoonfattu taasisuudha. Kan biraa meelaatooniinii jira. Meelaatooniiniin bakka inni irraa maddu pineal glandidha. Xannacha pinealiidhaa akka sammuu walakkaa jiru. Targeetiin isaa adenohypophysisidha. Xannacha pituitariidhaa gara fuulduraatiin jiru kana kakaasa. Dalagaan isaa maali? Inhibit luteinizing hormone secretion. Xannachi luteiniziidha. Akka hin maddine ka dhoorgu oxytocinidha. Dalagaan meelaatooniinidha. Ka pineal glandii kanarraa maddu sleep cycleidha. Rafanii ka'uu, rafuudhaa fi ka'uu tana marsaa tana akkasumas mood parsanii amala nama tokkoo gammadu, gadduu, cinqamuu akkanuma yaaddahuuni yeroo takka takka akkanuma cinqamu pineal glandii kanaatiitu hormoonii meelaatooniin jedhamu wal lakkisa. Yoo inni kun gad xiqqaate namni rafu takka immoo rafu hirriibaan ka'u. Hormooniin biraa T3dhaa fi T4dha. T3dhaa fi T4n xannacha thyroidii irraa madda. Qaama kana keessaa bakka inni dhaqu jeneraaliidha. Dalagaan isaa maali? Increase rate of metabolismidha. Wal nyaatisa keemikaalaa qaama keessa gaggeeffamu ol kaasuudha. Kan xumuraa kaalkitooniini. Kaalkitooniiniin bakka irraa maddu xannachuma thyroidii irraa madda. Isa morma keessa jiru. Bakki inni irratti dalagu bone tissue irratti dalaga. Lafee irratti. Dalagaan isaa increase calciumidha. Calciumii lafee keessatti heddummeessee lafee tana jajjabeessuudha. Kanaafuu endocrine systemiidhaan wal qabatee wanni jiru waan hangammaa kana laalle gabaabsinee bal'isuu yoo barbaadan PowerPoint isaa bal'oo isiniif hin ergaa ni dubbiftanii.